Rakkoon Itoophiyaa filannootiin hin furamu. Oromiyaa keessatti uummati keenya tokko ta'ee mirga isaa falmachuu qaba, waliin dhaabbachuu qaba. Warri wal nyaatani kun achumatti lola isaanii bakkuma sanatti bakkuma wal barbaadanitti haa xumuratanii ka jennuu fi isa kanaaf balaa guddaan dhufa waan ta'eef. Qawween mootummaan hantisu taanaan qawwee kootiin of tisaa jechuudha. Mirga kootii kun mirga uumamaati. Taankiinis, dirooniinis, jeettiinis lola xumurees hin beeku, uummata injifatee hin beeku. Uummati numa injifata yeroo hunda. Haqni numa injifata. Bilisummaa Oromoo mirgi keessan sabarameera yoo ta'e mirga keessan falmattanii kabachiifachuun mirga isaaniiti. Garuu ammoo Oromiyaa dhufuun Oromiyaa cabsanii seenuun Oromiyaa irratti lolan biraa fiduun barbaachisaa miti, hin eeyyamamu. Biyya kana keessatti nagaan jiraatee hin beeku jalqabarraa kaasee jechuudha. Biyyi kuni humnumaan dhalatte, humnumaan jiraataa jirti, lolumaan jiraataa jirti hagamma. Uummati waa'ee politika, waa'ee filannoo mootummaa kanaa osoo hin taane kan inni yaadu ilmee kiyya maal taati, maal nyaadhee bula, maaliin hin jiraadha kan inni jiru jechuudha. Yeroo lubbuu isaa irratti, qe'ee isaa irratti abdii dhabee Oromoon iyyuu kanumti filannoo kana irratti hirmaatu iyyuu isa kam. Qeerraa buqqaa'ee jira. Daangaarraa lolatti itti labsamee guyyaa guyyaan ajjeechatu jira. Dhiibamaa jira lafa isaarraa. Qeerra iyyuu hin jiru bakka hedduutti buqqa'eera. Itoophiyaan uummataanis biyya hin taane. Biyya jechuun beektakkaa nama malee uummata malee biyyi hin jiru. Uummata ajjeesee, uummata saamee, uummata hiyyoomsee biyyitti fufoo jiraate biyyi sun biyyuma diigamuu qabudha. Garuu biyya diigama ton ta'in caasaa hattuutu diigama, caasaa saaminsaa diigamaa jechuudha. Isa kana dantaa biyyaa walii wal qabsiisu, isa kana immoo addi bilisummaa Oromoo kan olola kanaaf fedhes qabsoon dhiisu, uummata Oromoos kanaaf hin dhiisu, sabootis mirga isaanii sun inuma kabachiifatu. Fileen akkasumas miseensa bulchiinsa Abaabooti. Isaan waliin dhimmoota hawaasummaa, dhimma siyaasaa wantoota tibbana ta'an Oromiyaa keessa dabalatee gaanfa Afrikaa kanaaf akkasumas guutuu addunyaa kanatti maaltu ta'aa deema jennee waa baay'ee waliin dubbachuuf deemna. Dhimmoota akka filannoo wal qabatee haala siyaasa biyya kanaa fi akkasumas addunyaan maalitti jirti, Oromoon maal keessa jira kan jedhuun haa kaanu. Mee jalqabaa gabaabsaati Abaaboon yeroo ammaa kana maalitti jira? Tole galatooma addi bilisummaa Oromoo hojii masaa duruu hojjetaa jirutti mufufeeti kan inni jiru. Keessattuu haala keessa darbame walii wal qabatee haalli keessa jirru waliin haala ulfaataa ta'us uummata keenyaafis dhaabichaafis haalli jiru baay'ee ka ulfaatu ta'us Abaaboon yoomiyyuu caalaa jaarmiyaa isaa jabeeffachaa, miseensa isaa ijaarrachaa isa kana yeroo ammaa immoo gara filannootti akka deemamaa jiru. Kanaaf hojii isaa jabeessee itti fufee jira. Ammaatti ka jiru dhimma filannoo walii wal qabatee qophii filannoo irratti hirmaachuudhaaf murteeffatee itti seenee jira. Haala kanarratti argama adda bilisummaa Oromoo. Tolee, egaa akkuma isin kaastan amma dhimma filannoo irratti qophii haganiitti taasisaa jira. Qophaa'eera. Waan filannoof barbaachisu hunda guuttatee hojiitti seenaa jira jettus. Egaa haala hunda guuttateera inni jedhu haalichi ulfaataadha akkuma jalqaba irratti jedhee. Maaliifi addi bilisummaa Oromoo 2018 irraatii kaasee haalli inni keessa darbee as ga'e suni haala baay'ee walxaxaa fi ulfaataadha. Dhaabichi hidhaa keessa ture jechuun hin danda'ama. Dhaaba haala sana keessa turetu egaa hoggana isaarraa jalqabee miseensi isaa yeroo garagaraatti hidhamaa, doorsifamaa keessa kan inni darbee as ga'e. Gama biraatiin ammoo haalli uummati keenya keessa jirus naannee haala dhaabichi keessa jiru waliin wal qabataa fi tokko waan ta'eef isa kana hunda keessatti waan isa barbaachisu hundumaa qophii barbaachisaa gahaatti qabaateera inni jedhugaa guutuudha jechuu baannus filannicharraa garuu hirmaachuun bu'aa qabeessadha. Dhaabichaa bu'aa guddaa qaba, uummatichaafis bu'aa guddaa qaba jedhee dhaabni itti seeneera. Garuu ammoo haalli jiru, qophiin jiru akka dhaabichi barbaaduuf akka uummata Oromoo barbaadutti waan guuttateeru miti. Guuttachuu baatus garuu qabsoodha. Haalli hundi namaan guutu haaluma ulfaataa sana keessatti duris qabsoo kanaatii olii gaggeessaa tureera. Ammas isuma kana jabaateetti kufee jira. Kanaaf haalli jiru guutuu miti, guutuu baatus ammoo addi bilisummaa Oromoo haala cufa irraa aaneeti kan inni dhimma kanatti seenee jiru. Tole, erga filannootti hirmaachuuf qophooftanii amma yaadonni adda addaa ni qabu. Fakkeenyaaf
gamaa gamanaan keessumaa baa'uun erga karaa nagaan as biyya kana seene wantoonni hundumtuu isaaf hin guutamne akkuma isin kaastan hoogganni isaanii hidhamaa waajjiraaleen isaa bakka hin banamnetti inumaayyuu bakka miseensota sirnaan leenjisee filannoo hin qopheessinetti filannoo miilanaa kanarraa waan inni fayyadamu maali kan jedhan faayamni namoota adda addaa ni qaba. Bu'aan ABO'n argatu filannoo irraa maali jettanii yaaddu kan miilanaa kanarra? Dhugaadha haalichi ulfaataadha yeroo akkasitti ilaaltu maali bu'aan isaa maali filannoo kanarratti hirmaatu tarii warrumaa aangoo irra jiru kana ajabii ta'anii dhiqqoo tokko waan dimokiraasiin jiru hin fakkeessu filannoo kanarraa hirmaachuun barbaachisaa miti jedhanii akkasitti yaada qabaatan inuma jiru kun inuma dhagahama. Gama biraatiin ammoo sanarraa hirmaachuun filannoo kana keessatti qooda fudhachuun murteessaadha. Ummatichaafis bu'aa qaba dhaabichis ammoo waan irraa buufatu ni qaba kanaaf hirmaachuun barbaachisaadha kan jedhanis immoo akkasuma nama jiru. Inni kun gama tokkoon namootuma fayyaaleeyyii qofa osoo hin taane sirni mtuukiniyyuu akka addi bilisummaa Oromoo filannoo kanarraa hirmaatu onnee guutuun amantaatti hin qabu sirnichumtu. Maaliifi innis waan keessatti ilaallatu qaba waan ta'eef. Maaliif filannoo kanarratti yeroo hirmaattu tokkoffaa imaammata keetii ibsatta. Kaayyoo ati uummata kanaaf qabsooftu ka Oromoo qofa osoo hin taane saboota biraafillee ilaalcha akkamii qabda kaayyoo akkamii qabda ni jedhu achirratti addi bilisummaa Oromoo ni ibsata. Gama biraatiin ammoo dhaaba kanarra yeroo garagaraatti ololli irratti deebsifamaadha kan inni tureeru. Ololli kun sadarkaatti ABO'n iyyuu hin jiru jedhamee irratti miidiyaa garagaraatiin afarfamaa turedha. So addi bilisummaa Oromoo filannoo kanarratti hirmaachuu jechuun jiraachuumti isaayyuu mataan isaa dhaamsa qaba uummata keenyas bira ga'uu danda'a. Imaammata keenyas ni ibsannaa jechuudha. Gama biraatiin ammoo ololoota garagaraatu turaniiru bara kana keessatti waggoota 8-7 darban kana keessa. Ololoonni kun bifa hedduutiin deemaniiru. Olola kana cabsuudhaaf iyyuu filannoo kanarratti hirmaachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf mootummaan kun akkuma mootummoota darbanii kan Haile Sillaasee irraas jalqabii Dargiittis yoo dhuftee Ihaadigittis yoo dhuftee isa kana keessatti miidiyaan monopoliidhaan qabame kan inni jiru sirnichumaanii jechuudha. Gaazexeessaan tokko yookaan immoo miidiyaan tokko deemee paartiilee mormitootaaf intervii gochuu hin danda'u. Mootummaa doorsisaa hin hidhamaa hin cufama miidiyaan sun cufsiisuu danda'a jechuudha mootummaa. Garuu ammoo yeroo sana keessatti paartiin mormituu carraa miidiyaa walii wal argatee yaada isaa ibsachuu hin qabu. Har'a garuu yeroo filannoo kanaaf dirqamee xiqqaattu qaawwa xiqqoon tokkollee karaa miidiyaa yeroo isheen banamtu addi bilisummaa Oromoo qaawwa kanatti dhimma bahuun dirqamatti ta'a jechuudha. Maaliifi qaamaan gorra jiru kana qofaa osoo hin taane qaamoleen garagaraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti farreen kanneen ta'ani hedduun bifa hedduutiin akka qabsoon kun cileen itti dibamu akka jibbamu akka ukkaanfame sagalee dhabu qabsoo Oromoo irratti hojjechaa turaniiru. Isa kana cabsuudhaafis qaawwa xiqqoo argatte kanarratti dhimma itti bahuun barbaachisaadha. Lola politikaa irra jiran addi bilisummaa Oromoo lola politikaa irra jirama. Lolli politikaa ammoo karaa miidiyaas dabalataa seeras dabalataa isa kana cufa dura dhaabbachuuf ittiin ofirraa loluudhaaf miidiyaan isa tokko waan ta'eef qaawwa xiqqoo tokko kacarraa kanaan hin argataa jechuudha addi bilisummaa Oromoo. So uummata keenya biras hin geenya yoo dhugumaanii onnee irraa akka filannoon kun haqaan gaggeeffamu mootummaan kun sirni kun barbaadda ta'e carraa kanaan uummata keenya bira yoo ga'uu dandeenya. Lammaffaa ammoo yoo dhuguma onnee irraa haqumaan filannoo kana gaggeessina jedheerate mootummaan kun waajjira adda bilisummaa Oromoolee akka banamuuf karaan isaa qaa jechuudha. Yoo karaan saaqamee adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banate uummata isaa waliin wal argee uummata isaa waliin akkaataatti rakkoo isaa kana keessaa bahuu danda'u uummatichi waliin mari'achuu danda'a jechuudha. Inni kun carraa bal'aadha. Isa kana mootummaan dhuguma qaawwa kana hin bal'isamoo hin dhiphisanne jedhu waamatti deemaa jirru ilaaluu jirrudha. Yoo daandiin sun cufame ani mootummaa Oromooti jedhee maqaa Oromoo himataa maqaa Oromootiin dhaadatu kaammoo politikaa Oromoo kanatti dallaa ijaaraa dhufe kana dhuguma dallaa kana hin bana xiqqoo tokko hin saaqamoo akkuma cufe kanatti itti fufaa ilaallee warreen mootummaa Oromoo jedhanii amananii jiranii sirnichuma kana keessa yoo kanneen jiranii isuma kanayyuu akkanni mootummaa yookaan sirna Oromoof ta'u hin ta'in ittiin saaxilta jechuudha kun. So inni kuni bu'aa guddaadha adda bilisummaa Oromoof. Meeqa argasiin mukaastanii argatti seentanii
gufuunis rakkoonis haallis mijataa ta'uu baatus ittuma seenna. Seennee ammoo akka bu'aattis wanta kaalus jettanii kaastan. Filannoo amma miilaan adeemsifamuuf jedhu kanarratti addi bilisummaa Oromoo haalota jiran ilaalee itti seenee filannoo haqa filannoo dimookiraasiitu gaggeeffama jedhee itti amaneetu deemaa jira. Kanatti amantu ammas. Inni kuni akkuma jalqaba irratti sii kaase rakkoon biyya kana keessa jiru rakkoo waggoota dheeraaf baroota dheeraaf gangalataa furmaata dhabee dhufee as ga'e waan ta'eef har'as rakkoon inni jiru kuni dhuguma karaa filannoo kanaa ni furama jedhamee wanti amanamu hin jiru. Rakkoon Itoophiyaa filannootiin hin furamu. Filannootiin furama toon ta'in marii politikaatiin kan inni furamu. Akkuma siin jedhee inni kuni amma hirmaannaan adda bilisummaa Oromoo godhu kuni deemsa keessa gara furmaata politikaatti akka deemamuuf dhiibbaa gochaa deemuudha malee filannoo dhufu irratti rakkoon Oromoo furamaa miti. Yoo Oromiyaa keessa laalte tokkoffaa Oromoon iyyuu kanumti filannoo kana irratti hirmaatu iyyuu sakam. Qeerraa buqqaa'ee jira. Daangaarraa lolatti itti labsamee guyyaa guyyaan ajjeechaatu jira. Dhiibamaa jira lafa isaarraa. Qeerrayyuu hin jiru bakka hedduutti buqqa'eera. Gama biraatiin ammoo caasaamti sirna kanaa jiruyyuu haga gadiitti dhaqee uummata kana keessatti doorsisa yeroo garagaraatti taasifamaa jiru. Hidhaa jiru. Duula waraanaa jedhamee dargaggeessi namni waggaa 60 namni hunda nama walitti qabanii yeroo guuranii kaan gara mooraa leenjiitti kaan ammoo milishaa jedhanii uummata kanayyuu rakkatee waa'ee filannoo miti waa'ee jireenya isaayyuu yerootti dukkanaa'ee jirudha. Lubbuu isaarrattuu abdii yeroo dhabee jirudha. Kun qabatama waa lafarra jiru. Lammaffaa ammoo baasii garagaraatiin uummati kun gibira jedhamee waan garagaraa gara 13-4 ta'a baasiin garagaraa uummata keenya irra jiru. Haala kana keessatti uummati waa'ee politika waa'ee filannoo mootummaa kanaa osoo hin taane kan inni yaadu ilmee kiyya maal taati maalan nyaadhee bula maaliin hin jiraadha kan inni jiru jechuudha. Yeroo lubbuu isaarratti qe'ee isaarratti abdii dhabee maqaa investimentiitiin uummati hundi qe'ee isaarraa godaanaa jiru kana keessatti qonnaan bulaan qotachuu yeroo dadhabe keessatti maqaa milishaatiin asii ari'u akka bihiraawii dargii kaan isuma sanatti deebi'ee dhufeeraa jechuudha. Haala kana keessatti filannichi gaggeeffama. Kana adda bilisummaa Oromoo wallaalee miti waan qabatamaa jiru kana. Garuu ammoo filannoo kana keessatti qooda fudhachuun deemsa yookaan immoo daandiin qabsoo Oromoof saaqaa deemtu jira. Lolli qawwee qofa otoo hin taane politikaan illee lola. Lolli karaa siyaasaatti loltu jira. Lolli politikaatti loltu jira. Kuni abaawoodhaaf lola politikaatti jirrudha jechuudha. Qabsoo siyaasa taasisaa jirrudha. Kana gochuun immoo dirqama isa kanatus deemsa keessa furmaatatti nama geessa uummata keenya keessatti illee ijaaruudhaaf rakkoo isaa kana furmaati kee kana jennee itti himuudhaaf carraa bal'aadha isa jedhuufi malee haalli jiru suni qabatamaatti yeroo instituutiiniin mootummaa cufti waan hunda harka isaatti galfatee jiru kana keessatti waan sirna nugusaa fakkaatu tokko yeroo lafa qabataa jiru kana keessatti waan Oromoo dubbachuun iyyuu waa'ee sabaa kaasuun iyyuu yeroo ulfaataa ta'ee dhufee kana keessatti dhuguma filannoon kun haqa qabeessa furmaata fida jedhamee otoo hin taane garuu ammoo itti hirmaatanii dhiibbaa taasisanii fuulduratti furmaati tokko akka dhufuuf gara sanatti waan nama keessu waan ta'eefidha malee qabatamaatti wanti lafa jiru dhuguma filannoon haqa qabeessa ni taa'edhamee yaadamu. Asirratti waan isinidha. Keessumaa sodaan namoota hedduu jira. Fakkeenyaaf mootummaan haalli nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kan waggoota 3 darban caalaa xiqqoo tasgabbaaheera. Inumaayyuu dirreen dimookiraasii bal'ateera jedhee yeroo inni miidiyaalee adda addaa irratti haasa'u karaa hooggantoota mootummaa jechuudha. Yeroo inni haasa'amu ni dhaga'ama. Isin immoo akkasumas dhaabbileen Oromoo keessaa warreen akka gurguddoodha jedhaman yeroo yerootti haala Oromiyaa irratti ibsa bal'aa ni kennitu. Rakkoon siyaasaa, diinagdee, gaaga'amni politikaa akkuma ammas kaastanii ni dhagahama. Sana wal qabatee yaadni namootaa maal jedhu bakka lolli Oromiyaa keessatti miidhee jabeeffatee dagaagee amma bal'atee miidhaa dhaqqabsiisaa jirutti bakka dirreen dimookiraasiis dhiphatee jirutti ammoo bakkuma ofii isaanii caasaan isaanii hidhamanii seensonni isaanii akkuma isin kaastanii waajjiraalee isaan cufamanitti filannoomti sun adeemsifamuu shakkiin qabaatu kan jedhanii kanarratti maal? Waan nageenya ilaalchisee nageenyi biyya kana keessatti nagaanu jiraateen beeku jalqabarraa kaasee jechuudha. Biyyi kuni humnumaan dhalatte humnumaan jiraataa jirti lolumaan jiraataa jirta gamma. Lammaffaa biyyi kunu biyya waan humnaatti amantu malee waan politikaatti amantiin jirtu agarraatti. Gama biraatiin ammoo Oromiyaa keessa soo fudhatte lola bakka hundatti
bakka diqqaa tokko ka ture sun guutuu Oromiyaa waliin ga'eera. Oromiyaa keessatti lolli gaggeeffamaa jiru kun ammoo humnoota garaagaraati. Waraanni bilisummaa Oromoo ni jira. Maqaa faannoo jedhamuunis immoo ka uummata Oromoo irratti waggoota dheeraa darban kana keessatti balaa geessisaa jiru jira. Isa kana dhoksaa turanii amma uummata waan mararfatan fakkaatanii caffee Oromiyaatti dheengaddalleen dubbataa turanii faannoon uummata fixaa jedhanii. Waggaa 7-8 guutuu otoo hin dubbatiin dheengadda caffee irratti waan dubbataniif filannoo kana dhufe waan ta'eef uummati keenya kunoo nuu dubbate mootummaan caffee Oromiyaa irratti waan faannoo jedhee akka xiqqoo qalbiinsaa kanaan hatamuu fi hojii piroopaagandaaf waan itti dhimma ba'anidha malee waa wallaalanii miti duraayyuu wanti kuni jechuudha. Kanaaf humnooti garaagaraa Oromiyaa keessatti lolli gaggeeffamaa jira. Inni gara biraan immoo naannoo Amaaraa keessas fudhatte loluma jira. Naannoon Tigraay keessatti nagaan hin jiru jalqabumarraa kaasee. So kallattiin lolli qawwee ifatti mul'atu akka naannolee kanaa jiraachuu baatees biyya kana keessatti bakkoota garaagaraatti waan abdii kutannaa fi gara lolaatti nama geessaa tokkotu saboota biraa birattis mul'ataa jira jechuudha. So inni kun hundisaa otoo jiru nagaan bakka hin jirretti baatee galuu bakka hin dandeenyetti paartiin siyaasaa tokko uummata isaa keessa gadi bu'ee sochii yookaan ammoo kampeenii filannoo gaggeessuun bakka hin danda'amneef ulfaataa ta'e keessatti bakka wanni cuftiniyyuu danqaa ta'ee jiru kana keessatti filannoon kun gaggeeffama. Faaktii jirudha kuni. Dhuguma kana keessatti filannoon kun maal ta'uu danda'a bu'aansaa isa jedhu isa kanarra namni faaktii jirurraa tilmaamuu hin danda'a. Garuu ammoo haaluma rakkisaa kana keessatti haaluma ulfaataa kana keessatti istirateejikaalii filannoo kanarratti hirmaachuun bu'aa akka qabu kanuman sittime kana dabalatee kan irraa dubbachuus hin barbaachisne qabsoon Oromoo waan inni bu'aa buufachuu danda'u ni jira. Kanaaf hirmaatama malee wareegamuma kana keessatti kafalamuu qabasa jedhameeti malee haalli jiruu fi qabatama lafatti jiru keessatti kampeenii filannoo gaggeessuu miti manaa baateeyyuu galuun ulfaataadha. Dhaaba siyaasaafis haa ta'u uummata bal'aafis haa ta'u mootummaa mataasaa fi ulfaataa ta'eera mootummaafu. So inni kuni rakkoo kana hin fura jedhamee otoo hin taane yookaan ammoo dhuguma haqa wayiitu jira dimokiraasiitu jira jedhamee otoo hin taane Itoophiyaa matu dimokiraasii hin beeku. Dhalootuma seerraayyuu waan dimokiraasiin barre maaliif dimokiraasiin biyya kanaaf hin ta'u. Yoo deebi'amee ilaalamee lafa taa'e malee akkaataan ijaarsa ishee akkaataa dimokiraasiif ta'u miti akkaataa dimokiraatoftutti isin ijaaramne akkasitti isin turre isa kanatti isin amanu namni aangootti dhufu kun hundumti isaa jechuudha. So kanaaf haala kana keessatti gaggeeffama filannichi waan ta'eef kana uummati keenya sirriitti hin beeka waan sobuu dandeessuu miti isatu viktimiin kallattii uummaticha bal'aa kana waan ta'eef. Isa kanaan ta'e. Mee gama ala nageenyaa wal qabatee maskaaffii tokko nobraa qaba. Ilmaa dhiyeenya kana ibsa baastanii karaa baay'eetu karaa sabaa himaa ABO wanti baay'ee tokko jira miidiyaaleen illee facaasaa turaniiru. Duumessa lola naannoo kaaba Itoophiyaa yookaan baara biyyattii kanarraan ka'uuf deemu jettaniitu balaa inni geessisuuf deemu akka tilmaamatti kaastanii waan achirraan ka'u sun Oromiyaa akkamiin miidhuu danda'a jettanii yaaddu? Egaa lolli kallattii kaabaa kanaanis akkasitti afarfamaa jiru kuni naanna'ee gara Oromiyaatti dhufuu danda'a. Dhufuunsaas waan hafummoo hin fakkaatu lolli sun yoo jalqabame yoo humnatti qabaatanii dhiibanii dhufaniif jechuudha. Maaliif humnooti amma deebi'anii wal gaarreeffatan kuni humnoota Oromoo irratti waggaa dheeraaf duulaa turanii hagarraa duulaa jiranidha. So kanaaf sentariin poolitikaa biyya kanaa teessumni mootummaa instituutioniin mootummaan kuni qabu hundumtisaa sentarii handhuura Oromiyaa irra taa'eeti bakka handhuura Oromiyaa kanarraati kan inni Oromoos loluu jiru bakka biraas loluu jiru. Humnooti kuni hundumti isaanii kan lola kanarra gaggeessuuf deemanis garri isaanitti fuula deeffatu jiran kuni garuma handhuura Oromiyaa kanattidha. Maaliif dinagdeen mootummaa sentariin sa'asii poolitikaan mootummaa sentariin sa'asii wanni cufti asittidha bilchaate asiiti faca'a. So isa kana waan ta'eef bakka kana dhufuu barbaada warri kun. Bakka kana dhufuudhaaf ammoo lolli kun kallattiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamuunsa waan hafu miti jechuudha. Oromiyaa cabseeti seena malee gara handhuura kanaatti dhufuuf otoo Oromiyaa cabsiin handhuura kanatti dhufuu hin qabu. Warri Oromiyaa cabsanis handhuura Oromiyaa kanarratti maandeffatanii jalqabumarraa kaase. Sentarii kun istirateejikaalii fudhataniiti jalqabanii durumaati waan ta'eef ili isaanii hundumtuu as jira. Daangaa Oromoo cabsanii yeroo dhufani lolli kun Oromiyaa irratti ta'a. Kuni Oromoof balaadha. Lammaffaa lolli kun yeroo gara Oromiyaatti dhufu maaliif dhufa?
Fakkeenyaaf naannoo Tigraay godhadhu. Naannoon Tigraay yoo mirga isaa dhiibameera ta'e Tigraay irratti qubsuma mataa fi qaba achirratti lolee lafa isaa bilisoomsachuu danda'a. Kun mirga isaati. Mirga ummatichaati. Naannoon Amaaraas yoo ta'e lafa isaa mirga ummata isaa achuma irratti lolee mirga isaa kabachiifachuu danda'a. Oromoonis mirga isaa kabachiifachuudhaaf daboo biraan barbaadu. Waayilan barbaadu. Absaa'ee mirga isaa kabachiifachuu danda'a Oromiyaa irratti. Amma mirga Oromoo kabachiisuudhaaf Oromoo waan inni Tigraay dhaquufis waan inni Sumaalee dhaquufis hin jiru. Oromiyuma irrattidha mirga isaa falmata. Isaanis akkasuma ta'uu qaba. Yoo as dhufani kana gara Oromiyaatti lolaa dhufani kana dhugumaanii Oromoo mirga isaa gonfachiisuudha dhufu. Oromoo mootummaa kana sirna kana siif hin ta'u kana sirna kana sii geeddareera nagaatti dhanii tachi dacha'uuf dhufu. In dhufani. Dubbichi anumatu Oromoo nyaata Oromiyaa saamaadha. Oromoo fi sabootuma kibbaa kanarratti waliigala isuma kanarratti wal dhabuu jiran. Bakki isaan irra taa'anii immoo uummata kana saamuu danda'ani qabeenya uummata kana saamuu danda'an immoo sentariin isaa Oromiyaadhuma kanadha. Wanni isaan Oromiyaatti fuula deeffataniifis kana. Kanaaf aangoo duraan gadhiisanis warri dura kaakayyuurra dhaalanis warri dhiyoo gadhiisanis hundumsaanii dhufanii aangoo sana deebi'anii Oromiyaadhuma saamuuf wanni biraan hin jiru. Gaabbaniiru haaloo hamaa Oromoo irratti ba'uuf gaafa dhufanii ka duraanii jaalan. Asii ba'uu isaanii gaabbaniiru. Haaloo qabataniiru sochii Oromoon taasisee haguma kanaayyuu guutamullee qabsoon suni sochii Oromoon taasise sanarraa haaloo guddaa qabu gaabbii guddaa qabu jechuudha. Lammaffaa immoo mootummaan Eertiraas dubbateera. Oromummaan dhabamuu qabaa jedheera. Haga Oromummaan jiru nagaan hin jiru jedhe. Nagaan afaan isaan dubbatan sanaanii dantaan keenya hin kabajamuudha. Nagaan gaafa dantaan isaanii dhabamu nagaan hin jiruudha jedhu. Gaafa dantaan isaanii kabajame lafti nagaadha isaaniif. So dantaa isaanii walii wal qabsiisaniiti waa'ee nageenyaas kan isaan haasa'ani waa'ee lolaas kan isaan haasa'ani. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo mirgi keessan sabarameera yoo ta'e mirga keessan falmattanii kabachiifachuun mirga isaaniiti. Garuu ammoo Oromiyaa dhufuun Oromiyaa cabsanii seenuun Oromiyaa irratti lolan biraa fiduun barbaachisaa miti hin eeyyamamu. Isa jedhuudha ejjennoon adda bilisummaa Oromoo jedhu. Tolemee rakkoowwan wal xaxaa akka biyyaatti mudate kanaaf yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo koomii sirnoota mootummaa Itoophiyyaa darbaan kanarratti dhiyeessuun alas fala waraanaa qabaachaa ture. Dhimuma filannoo kanaa wal qabatee illee wantoota barbaachisoo ta'an hawaasa qophiidhaa jechaa jirtu. Mee amma lola Oromiyaa keessattis ta'aa jiru kana akkasumas immoo impaayera kana keessattis ammoo waan hamuummatee akkuma isin kaastan kana Oromoo irratti dhufuuf deemu kanaa fi abaaboon fala qabaa falli keessan maali? Abaaboon fala qabaa falli isaa sagantaa siyaasaa isaarra hin jira ifaadha. Yeroo garagaraattis miidiyaa garagaraafis ibsa kennaa ture dippiloomaatotaafis kenneera yaada isaa kan lafaa qabu sanaa jechuudha. Garuu yaada sanatu akkuma sitti hime dantaa murna wayii dantaa sabootaa toon ta'ini dantaa murna aangoo irra jiru tokko dhufaa darbaan aangootti ba'u tokko firasaa nama isa jala deemu nama isa deeggaru nama isa harka rukkutu isa kana warri kana jalatti fayyadamantu dantaan isaanii tuqama waan ta'eef furmaata sana fudhachuu didu malee adda bilisummaa Oromoo jalqabayyuu furmaataan ka'e gaafa ga'u. Ka'umsi adda bilisummaa Oromoo yaadaan ka'e. Yaadi kun yoo lafarratti hojiirra oole furmaatiin argamaa jedheeti kan inni jalqabe. So yaada sanatu fudhatamuu dideeti yaada sana dhiyeessuun yakka taheeti wareegama guddaatti baasanii hayyoonni Oromoo gaafa sanaa innaani yaadaan yookaan ammoo mariidhaan mirga Oromoos ta'u saboota biroo biyya kana keessa jiranii kabachiisuun danda'amu waan ta'eef hidhannee falmannaa ummata kana dandamachiifnaa isa jedhu gara humnaatti deemame malee addi bilisummaa Oromoo furmaata yaadaa qaba jalqabumarraa kaase. Ammas taanaanii ABO'n furmaatisaa mariin furamaadha. Mariin furamuu danda'aadha. Filannoo kana durattuu mariitu barbaachisa ture silaa. Filannoo kanaa miti. Akkuma sitti filannoon kun rakkoo biyya kanaan rakkoo Oromoo hin furu. Kun ifaadha. Garuu ammoo uummati kuni yoo filannoonis hin jiraanne yoo mariinis hin jiraanne akkanumatti callisee madu'aa callisee dhuma gorraamaa oolaa qabeenyi isaa akkasumatti saamamaa hafaa.
yeroo garagaraatti akkuma sirni kun akkanna godheedu ammas sirnuma balaaleffataa sirnuma abaaraa deema moo furmaata kan biraa lafa keeyyataa deema ummati kun inni jedhu yoo sirnaan lafa ta'anii mari'atanii abaa'uun mootummaan ce'umsaa ijaaramu. Mootummaan ce'umsa mariidha. Mootummaan ce'umsaa ijaaramee mariin tahee ummati kun ka isaaf ta'u haa filatu. Eegi ka isaaf ta'u filatee booda sirna ittiin buluuf seera ittiin bulu saboota biraa waliinis waliin mari'ate furmaata lafaa qabu biyya kanaafi. Biyyi kun Oromoo qofa otoo hin ta'in saboota hunda laallata. Akka Oromootti mootummaa ce'umsaa ijaarree Oromoon keessa isaa rakkoo jiru furate mootummaa isaaf ta'u filate saboota biraas akkasuma keessa isaanii ka jiru furatanii waliin dhufanii ammoo waan biyya kana akkamiin waliin bulla kontiraataa uummachuu danda'u. Isa kanatti yoo hin deemamin qaami hundi waliin taa'ee yoo hin mari'atiin akka amma jedhamu kanatti meeshaa waraanaa teekinooloojiin qabdu cufatu guuraa dhufanillee uummata injifachuu hin danda'u. Taankiinis, dirooniinis, jeettiinis lola xumurees hin beeku, uummatas injifatee hin beeku. Uummati numa injifata yeroo hunda. Haqni numa injifata. Kanaaf rakkoo kana jiru kanaaf yaada adda bilisummaa Oromoo mariin haa ta'u filannoo kana durattiyyuu mariitu barbaachisaa. Mariin ammoo isa dhugaa haqa qabeessa onneerra rakkoo uummata Oromoos haa ta'u saboota biraattiin furru malee tooftaa fi mala garagaraa shira garagaraa malanii warra harka walitti rukutu kana walitti qabatteetuma akkama naashinaal diyaaloog jedhan kana. Naashinaal diyaaloogiin murnuma OPDO akkaataatti aangoorra tursiisanidha. PDO daga PDOon kun gara Amaaraas hin jirti bakka hunda hin jirtiin PDO dhumte aangootti dhufte kun mala ittiin aangoorra turtuuf akkaataa itti biyya kana ittiin yeroo dheeraa bulchuu dandeessu irratti kan itti mari'atan otoo hin taane kan rakkoon uummataa kana hidhamee lafa taa'ee rakkoon sun ittiin furamu isa sanatu barbaachisa filannoo jirayyuu jedhee adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'eera. Furmaan isaa mariitiin alatti hin ta'u filannoon kunis hin furu. Maaliif dimokiraataa miti haqa qabeessa miti deebisii ammoo qawween amma alaa guurratanii kunis rakkoo hin furu. Maallaqa sanaan otoo uummata kana guddisanii barbaachisaadha. Isa jedhu adda bilisummaa Oromoo kana qaba. Yoo kun hin ta'in ammallee furmaatiin jiru. Uummati garuu maal ta'a inni jedhu suni uummati mirga isaatti inuma falmata. Oo jedhee ka'a uummati inuma ka'a. Qawwee qofan dabalatu malee lolli politikaa karaa fedhee deemuu danda'a. Yoo ammoo lola politikaa kanaatiinis itti ba'uu dadhabe maaliif qawwee kaastee falmattee hin jettu uummata. Qawwee kaastee falmachuu danda'a. Sababi isaa maal? Silaa sirna dimokiraataa ta'ee fi mootummaa uummati filatee keeyyate yoo ta'e akka seera sanaatti monopoliin humna mootummaa harkadha ta'a. Maaliifi akka sirna dimokiraasiitti mootummaa sanatu uummata eega waan ta'eef nagaasaa eegadhame waan amanamuufi monopolii humna mootummaa aangoorra jiru qabata. Maaliifi uummatichatu mootummaa sana kaa'e. Ilmeessaas ammoo kan inni natissi jedhee gara waraanaatti gara poolisiitti kennuufi maaliif natissiifidha. Malee deebiin ajjeesiifi miti jechuudha. Yoo ammoo qaami aangoorra jiru tokko qawween suni qawween inni gibira sirraa funaanee ittiin bitee ittiin si ajjeesu ta'e. Meeshaa waraanaa baranee bitatee kan inni ittiin si ajjeesu ta'e. Ilmee ati natissi jettees ammoo gara waraanaattis gara poolisiittis haa ta'u security agentii kennitu suni. Yoo deebi'ee dhaqe abbaa kee maatii kee ajjeesi jedhatee sirni suni dideef irraa falmachuun mirga isaatii qawween mootummaa nantisu taanaan qawwee kootiin of tissaa jechuudha. Mirga kootiin kun mirga uumamaati. Kana isa kanatti akkan dhaqnee fi rakkoon biraan akkan uumamne mariin teenyee mari'annee uummati haa murteeffatu mootummaa ofii isa jedhu sana adda bilisummaa Oromoo lafaa qabu. Egaa yoo faallaa kanaan ta'e fakkeenyaaf mariin karaa nagaa adeemsifamuu baate milkaa'uu dhabes ammoo Oromiyaa keessatti lolli garmalee bal'atee gaaga'ama guddaa fide Itoophiyaa keessa naannolee adda addaa keessatti lolli daran babal'ate darbee biyyoota ollaa faana qoccolloon amma jiru kun akka malee yoo diimate ammoo biyyoonni ollaa Masrii fudhachuu dandeessu Sudaanis dubbiin Sudaanis jira yeroo ammaa kana kun walitti ida'amee biyya kana gara maalitti geessu yaada jedhama. Wanni amma deemaa jiru kuni lolichi amma jedhamu kuni waanuma Tigiree yookaan Amaara yookaan Eertiraa yookaan ammoo ka Oromiyaa kana qofa otoo hin taane lola duraan ture irraatii qaamota daddabalatu qaba. Amma miidiyaa irrattis wanti mul'ataa jiru olaaltee wanti gara Gibsi dhaqee Gibsiin tuttuqun jira gara Sumaalee kana dhaqee Sumaaleelaandii biyya ta'uu beekamtii kennu walii wal qabates wanti uumame hiriirri siyaasaa geeddaramee jira gara Jibuutiitis dubbiin waan tuttuqu qaba gara biyyoota Arabaa kanas keessas waan seenu qaba. So stakeholderoonni lola kanarratti hirmaachuu danda'anii dudduubaan baay'eedha.
Inni kun ammoo balaa guddaa fida. Lolichi maalii fi humni guddaan akkasii kun walitti baay'atee gamaa gamana ta'e yeroo wal lolu egaa meeshaa baraniitti dhimma bahamaa lubbuu namaa fi qabeenyatu bada kanarratti. Kun balaa qaba. Balaa kana of hanqisuuf achuman nu hanqisaa jechuu jira bilisummaa Oromiyaa hanqisaa jechuu jira. Balaa amma jiru kanaa oltu dhufa waan ta'eef jechuudha. Warri kun hunduutti isaanii immoo dantaa isaanii keessa laallatu malee rakkoo Oromoo qaama ilaallu jiru tokkollee. Warri immareetii isaa ta'anii dantuma fi keessa laallatu. Dantaan isaanii inni guddaan immoo qabeenyi biyya kanatti dhimma bahuudha. Qabeenyi biyya kanaa immoo eessa jira yoo ta'e Oromiyaadhuma sadarkaa jalqabaa irratti Oromiyaan lafa bal'aa fi qabeenyaanis guddaadha. Isuma kanadha. So inni kuni rakkoon kuni dhaqee dantaadhuma isaanii Oromiyaa irratti fe'uudhaa fi isuma immoo dantaa isaanii guutuu kana Oromiyaa irratti haa ta'u biyya kana irratti aangoo irratti tissuudhaaf deemu malee warri kun hundi isaanii tokkollee dantaa saba kanaaf kasaan furmaata fidanii dhufan tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo kanarra hammaataa deeme malee waan sirratu tokkollee hin qabu. Kanaaf Oromiyaa keessatti uummati keenya tokko ta'ee mirga isaa falmachuu qaba, waliin dhaabbachuu qaba. Warri wal nyaatani kun achumatti lola isaanii bakkuma sanatti bakkuma wal barbaadanii taatu muratanii ka jennuu fi isa kanaaf balaa guddaa dhufa waan ta'eef jechuudha. Asirratti gaaffii gara xumuraatti deemaa jira Obbomaa. Yeroo baay'ee abaaboon faallaa biyyaa fi faallaa mootummaa kanaatti deemaa kan jedhu dabballee mootummaas ta'e jaarsalee mootummaa yoo dubbatan jiru keessumaa dhimma dantaa biyyaalessaa maqaa jedhu irratti abaaboon dantaa biyyaalessaa akka jedhu kan akkamiin ilaalama? Dantaa biyyaalessaa jechuun biyya kana keessatti tokkoffaa Itoophiyaan uummataanis biyya hin taane. Biyya jechuun beektakkaa nama malee uummata malee biyyi hin jiru. Yoo uummati irra hin jiraatiin lafuma maqaa lafaa dhoofta. Biyya jechuun nama waliini. Biyya kana Itoophiyaa jedhamtu amma biyyumaa jedhanii kana keessatti uummati kabaja argatee hin beeku, mirga qabaatee hin beeku, akka sabaattis akka namaattis mirga hin qabu. So kanaaf dantaa biyya kanaa yeroo jedhamu tokkoffaa biyyi kuni dantaadhuma murna ta'e tokko tiksitee ka jiraattudha. Murni kuni dargee Haayile Sillaasee yoo fudhatte Haayile Sillaasee fi sanyii isaa firasa warra Haayile Sillaaseetti naanna'anii jiranii fi warra mooyyuu of kaade of mormate of gurgure kaantu biyya kanatti dhimma bahaa ture qabeenya biyya kanaa. So dantaan Itoophiyaa tuqamte gaafettu Haayile Sillaasee keessa dantaan Haayile Sillaasee fi murna isa marsanii jiranii tuqameedha. Dantichi maal aangoorra turu qabeenya sana saamuu qabeenya biyya sanaa. Yoo ati qabeenyi kiyyaa fi mirgi kiyyaa maalii fi jettee falmattu ammoo maal kuno biyya diiguuf isiin jedhan. Biyyi diigamtu kuni lafadha laftee sadaqa. Lafti gara dhaguun qabu. Garuu maalidha? Akkaataatti caaseefnin biyya kanaa saamichaa fi ajjeechaa fi ijaarame santu diigama. Instituushinii saamichaa diigama. Instituushinii ajjeechaa diigama. Instituushinii saba balleessuuf deemutu diigama. Inni kun diigame jechuun biyyi diigame jechuun miti. Laftee sadaqa. Samiitti ol ba'a moo? Galaana keessa seenamoo eessa dhaqa lafti gara dhaquun qabu. Uummati kunis gara dhaquun qabu. Biyyi immoo lafaaf uummata. Ka diigamuu fi dantaan isaan jedhani dantaa biyyoolessaadhaan suni dantaadhuma murnoota aangoorra ta'anii dhufaa darba. Dargii keessas sanuma. Dargi Mangistuu Hayilemaariyaamii fi warra Isepaa ta'anii jiran sanatu biyyittii saamaa ture. Inni Itoophiyaatti qideemedhe. Itoophiyaatti qideemee miti garuu dubbichi maalidha? Isepaa qideemiidha. Isepaa yoo taate hin jiraatta, Isepaa ta'uu yoo baatte yoo sirna sana mormite hin dhabamta dargii keessas. Isa sanallee mormamee irratti qabsoon hidhannoos gaggeeffame sun illee geeddarame. Deebi'amee Ihaadig keessas gaafa dhufu kanuma taasifama. Yeroo hundammoo Itoophiyaa haaretti jedhaniin. Addistuu Itoophiyaa jedhanii. Dargiinis gaafa Haayile Sillaasee irraa fuudhu Addistuu Itoophiyaa jedhe. Itoophiyaatti qideemedhe garuu Isepaa qideemii ta'e. Eertiraan citte jennaan morma namaa citaa jedhe. Haga namni tokko hafutti lollaa jedhe. Mee maaltu ta'e? Inuma deeme. Itoophiyaa badaa jedhe. Itoophiyaan badde hin jirtu. Dantaama isaaniitu bada. Ihaadig keessa sanuma. Yoo nuti aangoorra jiraachuu baanne gaafa nuti aangoorraa buune akka warra Ugaandaa kana namatu wal fixa lafatu badaa jedhanii akkasiin uummata shororkeessanii sodaachisan. Aangoo sana immoo maaliif jaallatu yoo jette ittiin duroomanii. Gaafa isaan lafa kana gadhiisanii gorofaa fooqii hedduutu abbaa dhabe. Hagan dimbeene kama zagaajaan dimbeene callisanii fooqii ijaaranii keessa yaanii deemanii. Ona ta'ee jechuun abbaatti barbaadanii dhabani. Sadarkaa kanatti saaminsi ture. So dantaa Itoophiyaatti qaban sana gaafas dantaadhuma murnuma wayyaanee aangoorra jiru sana.
Ammas dantaa Itoophiyaattu qamaa angetee qallaalii maaliin suni cuftisaa maaliin waamama saamaa jiran amma saamichi ilaali albuuda akkatti saamamaa jiru ilaali ummati garuu qeerraa buqqaa wanni tokkotti indeetti dhimma ba'u hin jiru dantaa ittiin aangoorra turanii halagaatti hidhatanii akkaataa itti aangootti fufsiisanidha dantaa jechuun dantaa saaminsaati dantaa of ijaaruuti dantaa fira kee ijaaruuti dantaa hiriyaa kee ittiin ijaaruuti dantaa ilmaan kee ittiin ijaarrachuuti dantaa ittiin gosa kee ijaarrachuuti isa kanatu tuqamaadha. So abaawonis haala biyya kanaa keessatti rakkoon biyya kanaa akkanatti deemuun qabu furamuu qaba mirgi uummataa kabajamuu qaba gaafati jettu biyya diigaa siin jedhani biyya diigama miti beeke akka yaada abaawootti dantaa uummataa kabajamaa dantaa murna saamtuu sanatu tuqama. So dantaa isaanii fi biyya walitti hidhanii ilaalanii waan ta'eef isa kana biyyi diigamaadhani biyyi diigamu hin jiru isaantu diigama caasaa saamichaa diigama. So mirgi uummataa kabajama yoo mirgi uummataa kabajame biyyi diigamu jiraate gaarii boollaasen diigamuudhuma dhaqaba. Uummata ajjeesee uummata saamee uummata hiyyoomsee biyyitti fufoo jiraate biyyi sun biyyuma diigamuu qabudha. Garuu biyya diigama ta'uun ta'in caasaa hattuutu diigama caasaa saaminsaa diigamaa jechuudha. Isa kana dantaa biyyaa walii wal qabsiisu isa kana immoo addi bilisummaa Oromoo kan olola kanaaf fedhes qabsoon dhiisu uummata Oromoos kanaaf dhiisu sabootis mirga isaanii sun inuma kabachiifatu. Qaamni aangoorra jiru kunis yeroos nama saamuu nama ajjeesuu danda'a boru hin jiru qaamni kun. Fayyaata bu'amaan xumura yaada xumuraarra jirra. Gidduu kana immoo dhaabbileen yookaan paartileen siyaasaa biyya kana keessa karaa seeraan dorgommiif dhiyaatan mallattoolee adda addaati agarsiisaa jiru. Adda bilisummaa Oromoos oofishaalii kan nuti quba qabnu mallattoo baaseera. Mee dhimma sana wal qabatee dhaamsa siin qabdan isa dhumaa fi akkasumas miseensota keessaniifis ergaa dabarsitan yoo jiraate carraan isin kenneen sagantaa kiyya dheeruuf deemu. Tole jalqaba irratti mallattoon adda bilisummaa Oromoo horooroodha. Keessumaa kun akka mul'atu kanadha. Aadaa Oromoo keessatti seenaa Oromoo keessattis mallattoon kun uummata Oromoo birattis alagaa birattuu beekamaadha. Alaa kun Piroofeesar Asmaroom Laggesee fayyu waan guddoo irraa barreessaniiru alagaanuu waan Oromoo kanarratti waan gadaa keessatti turedha mallattoon kuni horooroodha. Horooroon mallattoo nagaati. Addi bilisummaa Oromoo inni cufti nagaan akka xumuramu barbaada. Dhaamsi isaanii guddaan isa kana mallattoo nagaati. Yoo sirni kun dhagayeef gurrattiin dhaga'u yoo qabaateef isa kanadha. Dhugaadha nagaani dantaa isaaniiti tuqa kanaaf nagaa fedhanii garuu addi bilisummaa Oromoo mallattoo nagaa kana lafan kaa'u yeroo kamiyyuu. Kan lolamus beeki nagaa barbaada. Nagaa gaafa dhabdu lolatti seenta. So mallattoo nagaati. Gadaan immoo sirna dimokiraasii beekamaadha addunyaa irratti kan keenya dimokiraasiin kan keenya danyaa fudhatan malee asuma fudhatanii tika ofii tolfatanii warra amma addunyaa irratti nuti warra dimokiraasiitti jedhamaniyyuu so kun mallattoo sirna dimokiraasiiti. Sirna uummataati. Akkaataatti sirni dimokiraasii gadaa keessatti darba walirraa darbaa ture sana isa kana keessatti bal'aadha hiikkaan isaan ibsama. Mallattoo mirga abbaa biyyummaati. Mallattoo mirga abbaa biyyummaati. Biyya ofii irratti sabi kamiyyuu abbaadha. Qabeenya isaa irratti ajajuudhaaf mirga isaati. Kun waanuma uumamaan Rabbi kenneefidha. Malee an Oromoon taa'edheen uumamu namni waaqumatu Oromoo godhee uume. Isa kanadha mallattoo mirga isaati mirga abbaa biyyummaati. Mallattoo dimokiraasiiti. Mallattoo nagaati. Mallattoo haqaati. Haqi isasuma keessa jira jechuudha. So inni kuni mallattoo addi bilisummaa Oromoo ittiin dorgomudha. Kanaafis qabsaa uummati Oromoo abaa'onis qabsicha yeroo hoogganu mirga abbaa biyyummaa fida, bilisummaa fida, dimokiraasii fida. Isa kana mirga walqixxummaadha. Kana uummati keenyi haa filatu. Mallattoon abaa'oo isa kanadha. Kana akkasittiin sirna gadaa keessatti akkasittiin beeka uummati keenya waan ta'eef mallattoon abaa'oo horooroo kana haa filatu. Inni biraani waanuma filannoo kana wal qabsiise ummati keenyi filannoon kun haqa qabeessaa miti maaltu ta'a itti baasaa isa jedhu waan guddoo irratti wal falman dibiyyuun qabu ifaadha kuni wanni qabatamaan lafarra jiru. Sirnichi hin geeddaramoo hin geeddaru warumaa mirkaneeffanna ummata keenya waliin. Amma ka itti deemaa jirru kuni dhuguma akkuma miidiyaatti dubbatu kan amma bara Ihaadigis filannoo haqa qabeessa goonaa wanni isaan hin jedhiin hin jiran. Dargiinuu akka humna isaatti godheera. Isa faadhuma keessaa isa faa filata. Garuu ammoo kunis akkasuma afaaniin haasaa filannoon darbe suni homo kophaa guluufanidha. Ammas ammoo filannoo gaggeessamaa jiru kuni dhuguma furmaatatti geessamoo hin geessu uummata keenya waliin waan ilaallu ta'a.
nagaa fidamuun. Kana uummati keenya jala bu'ee hordofee itti baasaa ilaalee isa itti aanuuf ammoo of qopheessuudha uummatichi waan itti aanuuf. Kuni waan ittiin isa dhuma abdii kutatudha jechuudha uummati keenya waan nagaa dimokiraasii maali biyya kanarraa jechuudha. Qabsoosa daran finiinsuuf waan irratti of ijaaree isa itti aanuuf of ilaaluudha. Mootummaan kun ammoo wanni biraan rakkoon kana caalaa dhufu fuulduratti akka hin dhalanne yoo barbaade haala amma jiru kana karaa nagaaf karaa mariitiin furmaata yoo itti barbaade irra filatamaadha. Kana deemuu qaba. Kan biraan namooti keessattuu Oromoo ta'anii instituushinii mootummaa kana keessa jiran. Dhuguma mootummaan kun mootummaa Oromooti moo akkuma jedhu kana akkuma afaaniin dubbatu kana nu caalaa isaantu keessa jira beeku. Nu caalaa caasa mootummaa keessatti waan hojjetamaa jiru beeku waan ta'eef obbolaa isaaniirraa saba isaaniirraa harka isaanii fuudhuu qabu, saba isaanii cinaa hiriiruu qabu, saba isaanii baraaruu qabu. Yoo kana hin ta'iin isaanuu balaa keessa seenuuf deemu jechuudha. Kana seenaarraas baratanii waan fagoo miti wama dhiyoo wama wayyaanee irraa baratanii isachi keessatti arganii sanas beeku achuma walumaan turanii wayyaanee keessa seenaa darbe sana irra deebi'anii daran hammeessanii hojjechuurra dogoggoruma isaanii darbe kanarra waan gaarii har'a hojjetanii otoo uummata kaleessa miidhan sanayyuu kaasanii gaariidha. Kana ilaallachuu qaba Oromooni. Isa kanarrattis ammoo warreen jiranis kana sirriitti hubatanii uummata isaanii cinaa dhaabbachuudha qabu, haqa cinaa dhaabbachuu qabu, dhugaaf dimokiraasiif hojjechuu qabu. Qaama kanarraa gore mormituu ta'u mootummaas haa ta'u sirrii miti jedhanii qajeelchuu qabu. Isa kanarratti jabaatanii hojjechuu qabu. Kun dhaamsa keenya dhoo kun hin ta'iin biyyas balaa keessa seensisu ofiis immoo jalqaba balaa keessa kan seenu isaanuma ta'a jechuudha. Isa kanuma dhaamna. Fayyaata bu'aamaan filee